hundi keessanuu kabaja guddaa galata guddaa qabdu. Muuxannoo hoolota irraa fudhatanii balbaloonni kunis akkasumatti balbala shanan irratti jiru akkuma hoolota irratti amma goone kanatti deemu abbaa biyyaa jedhu san afaaniin ol ta'e akkatti hojiidhaan mul'isuu hin dandeenye moo hin dandeenye? Hoolonnis asuma hidhii Finfinneeti miti. Asinis duukamee asitti duukalaan irratti goone. Asinis gara sabbataatti nu goone. Achiin sululta irratti nu goone. Huunee qabne moo qabne? Akkuma amma kabajamtuun kantiibaa magaalaa Finfinnee balbala shanan irratti jiru, karra shanan irratti jiru. Jiddu gala gabaa ijaaramee jiru kanaan duratti. Kan biraa of danda'ee ijaaramee amma eebbisiisaa kan jiran kan. Akkuma isheen gootetti nus immoo jala deemnee balbala shanan irratti yoo goone. Bulchiinsa magaalaattis, bulchiinsa naannootis, bulchiinsa mootummaa federaalaa wajjinis ta'uudhaan misooma irratti qofa waliin ta'uudhaan yoo hojjennu. Baraaruu dandeenya moo dandeenya biyya tana? Sani kan nu barbaachisu. Kanaafuu dhimma mana jireenyaa qofa odoo hin ta'in dhimma mana jireenyaa raawwii raawwachiisuudhaaf cinaan maaliidhaan wal gahu qaba. Dhimma mana jireenyaatti wal qabatee gaafa 30 ji'a sadaffaa kana gaafa 30 warri Ameerikaan jiran supply chain warri ta'an pirezidaantiin isaanii Dr. Masfin Fan dacha'anii dhufu LSE National Bank irratti LSE akkaawuntii bannee jira doolar kaarantii akka argannu isa bannee jirra doolar miliyoona 70 irratti kan waliin mari'annee waliin mallatteessine tan duras isa galii nuuf godhu jennee eegaa jirra gaafa 30 dhufu baga gaannee. Dhimma mana jireenyaa isa irratti hoggaa dhufan miliyoona 70 jechaan kara keenyatti hoggaa garagalan biiliyoona 3.7 fi wayiidhaan. Nuyi mana jireenyaa miseensa 15,400 kan barbaadu biiliyoona 7. Isa kana kaffaltiin kan isaan dursa nuuf raawwatan kan calqabaati malee inni dhaabbataa miti kana qofaa miti. Manichumaayyuu isaantu calqaba. Hoggaa hoggaadhaan dubartootaa fi dargaggeessaaf qofa carraa hojii dhuunfatummaatiif jedhanii doolar miliyoona 12 hoggaa hoggaadhaan waadaa nuu galanii jiru. Bifa saniitiin itti deemna jecha. Fakkeenyaaf daangotee yoo fudhattan hoggaatti daangotee doolar miliyoona 12 isaan irraa fudhata. Dubartootaa fi dargaggeewwan achi keessa hojjetaniif deeggarsaaf jedhetu. Viidiyoo agartan yoo ta'e kan nuyi gadhiis daangotee akkamitti akka hoggaa hoggaadhaan namichi gadhiisaa fi ture faranjiin biyya alaa abbaan dhaabbatichaa jechaa hoo dubbatu garuu bu'aa dhabnee jedhe. Dubartoonnis hin jirtu dubartii 1,000 galmeessisee dubartiin 1,000 miti dubartiin 100 kan gargaaramte hin jirtu jedhe qorannoo hoggaa irratti gaggeessuu jedhe. Garuu hoggaa 4 moo hoggaa 5 deeggarsa kana goonee jirra. Hoggaatti doolar miliyoona 12 gooneefii jirra. Kan keessan kun qabatamaan sanadaan waan jiraniif isaan kanatti fayyadamnaa jiru. So kana gaa jalaa maal gochuudha? Hojiin agarsiistee qabatamaan lakkooftee itti mul'istee harkaan qabsiistee agarsiistee karaa keetitti naannessuudhaaf hojii. Amma Oromoo kan barbaachisu diinagdeetti ijaaramuu, ofitti araaramuu. Ofitti araaramuudha. Baay'ee amma waa'ee araaramuudha. Namni yoo wal lolee hin araarsinaa. Ammaa booda. Ollaa keetii namni yoo wal lolee walitti hin araarsinu. Hin araarsin hin ta'u. Hin araarsin. Kana irratti hojjechuu qabna. Walitti araarsuu oduu hin ta'in maal gochuudha? Siidaas kophaatti yaamiti ofitti araarame jedhini. Giraadee kiyyaas kophaatti yaamiti ofitti araarame jedhini. Ofitti araaraman lamaan isaaniitu ofuma isaaniitu ofitti araaraman walitti hin araaramu waan araaramu. Walitti araaramuudhaaf maal isaan barbaachisa? Jaarsummaas qaama sadaffaas isaan barbaachisa. Dura ofitti araaramuu qabu jecha. Warra ofitti hin araaramneetu nu jeeqaa jira. Ofitti araarama. Ofitti of ta'i. Rakkachuun dirqama. Rakkoo hin balaaleffatinaa. Rakkoo hin balaaleffatinaa. Kanaaf bifa saniin nuyi rakkoo guddaan ammas dhufee ture baay'ee. Ammas hin laaltu. Waldaa kanarratti ammas dhugaa daawwannu. Daawwannaa keessarra waan laaltantu jira. Akka ajaa'ibaa waan isin kofalchiisutu jira jechaadha. Tuttuqqaan waldaa kanatti dhufu dabballeen kasaare. Dabballeen duubatti hafaa ilaalchi duubatti hafaa qabu
Aralleen adabateen taa'u Finfinnee kana keessa shiftaa baay'ee jira jechuudha. Shiftaa baay'ee baay'ee. Shiftaa baay'ee jira. Shiftaan magaala Finfinnee keessatti dabballeen biiroo irra taa'ee jiru mootummaan qulqulleessuu qaba. Bulchiinsi magaalaatis qulqulleessuu qaba. Bulchiinsi federaalaatis gadi bu'ee qulqulleessuu qaba. Eenyu wajjin ta'e nu wajjin ta'e hattuu baasnee itti kennina jechaadha ammaa booda. Hattuu baasnee itti kennina. Hattuu kan kana kennu baatte kanas si godha jettee nu doorsisaa dhangoo mootummaati irra ta'e jechuudha. Dhangoo uummataati irra ta'e seen utuu sodaachistu harka kennanuuf. Siyaasaan nutti hin dhufin malee oo siyaasaan nutti dhufan nu hin dandeenyu. Waan siyaasaan beekneef nuyi nama siyaasaa waan hin taaneef siyaasaan beeknu. Yoo karaa hannaatiin nutti dhufan hattuutti gooftaadha nuti. Yoo lolaan nutti dhufan nu lola irrattis goota nuti. Adoolijii mootummaadhaa oduu hin beekin mootummaa keessa warra bobaa jala taa'anii mootummaa ajoobsan balaaleffadha nuti. Mootummaa beekuu qabu. Dura mootummaa jala wajjin hojjechuudhaaf maal beekuu qabu? Mootummaa beekuu qabu. Mootummaan beekne amma mootummaan kun maal waliin beekne? Fiigadha guddinatti fiigadha. Garuu hataa fiigaa muti hataa guddadhaadhaa muti hojjedhaa guddadhaadhaan. Isaan garuu maaliif sodaachisoodhaan saamanii guddachuu fiigu? Qaeedaa mindaa namichi waan ta'e dubbataa isaan gadi bu'anii biyya cinqu. Kuni sirrii miti. Kuni sirrii miti. Kuni jechaan saamaatee ajjeesatee guddadhaadhaa muti waan ta'eef nu haa mari'atan akkamitti guddannaa jedhanii isaan hoo siyaasa baratan nuyi guddina baranne waan ta'eef nu warra guddina baranne warra faallaa isaanii kanatti dhufanii nu haa mari'atan hin gorsinaa jechaa kallattii hin agarsiisnaa jechaa akkamitti qulqullummaadhaan ijaaramaan humna godhatanii hojjetanii mo'achuun fi injifachuun akkamitti akka danda'amu itti himna. Jibbiinsa irratti hundoofne oduu hin ta'in guddinaaf tokkummaa sabummaa namummaa irratti hundoofne. Sani kan barbaannu malee siyaasaan miti. Siyaasaan eenyumtiyyuu akkuma tanaan dura dubban eenyumti as keessatti hoggaa hirmaatu. Badhaadhina deeggaruu mirga keeti. Kaafoo deeggaruu mirga keeti. Aboo deeggaruu mirga keeti. Eenyuma taatee asitti hirmaachuu hin dandeessu. Garuu waldaa dargaggoota caffee keessatti siyaasa duraan gochuun gonkumaa hin danda'amu. Hin eeyyamamus. Hin danda'amus hin eeyyamamus. Miti asitti miti. Qilleensa irratti miidhaa dandeessi hin eeyyamamu. Sabummaa garuu hin danda'amu. Sabummaas taanaan immoo dhimma waldaatiif wal geenye waan ta'eef labsii kanaan ala deemu hin dandeenyu. This cooperative society. Caffee use multi-purpose cooperative society. Caffee kan jedhamu umbrella goone. Umbrella goone. Umbrella goonetti caffeen baay'isawee Oromiyaa qofa. Akka biyyaatitti jedhama abbaa biyyaati. Akka biyyaatti kan ijaaramne waan ta'eef akkamitti yaaduu qaba? Akka biyyaatti. Amma walgahii keenya isa calqabaa wannan ta'eef malee hooggansa mootummaadhaa koomishinii keessa namni dhufee badiisa gochuu qabaayu. Hoo dhufu maaliidhaan godhuu qaba? Maaliifaan banamuu qaba moo qaba? Maaliif? Ani ijaaramne Oromiyaa irratti miti. Ani ijaaramne eessatti? Federaala waan taaneef afaan hojii keenya maalinni? Afaan Amaariffaati. Oromiyaa irratti immoo afaan hojii keenya maalinni? Oromeef. Naannoo Silxee yoo dhaqne afaan hojii keenya maal ta'a? Silxee. Guraagee yoo dhaqne afaan hojii keenya maal? Guraagee. Tigraay yoo dhaqne afaan hojii keenya Tigraay. Qooqa hundaayyuu kan danda'u qaban. Waltajjii bakka lamatti qoon. Mana marii miseensa mana mariitiif yaa'ii waliigalaa jennee kan hunda isaanii makatu yaa'ii waliigalaa jenna isa kana garuu mana marii jennee mooqafa. Mana mariiti. Ajanda mataa isaa danda'e qabata. Manni marii bifa kanaatiin inni hundaan bifa isin ta'e bifa kanaatiin hin deemu dakkatti hoggaa marii filannoo hoggaa manni mariitis filatamu yaa'ii manni marii kun taa'u jala murree kaawwan as chokkaayee atatamaa yaamicha waamii walgahii atatamaa yoo ta'e malee marii bifa kanaati. Manni marii kun kooree baay'ina isaatiin maal godha? Lakkoofsi walqixa ta'e hin qoqqooda dipaartimentoota hunda isaatiiyyuu dipaartimentoota gaayyoo karoora hojii kan waldaan kun karoorfate hunda isaa maal godha? Hin qoqqoodata. San booda kooreen dhaabbilee sun maal ta'u? Irra deemanii yeroo marasaa hin qoratu. Gabaasaa eenyuuf dhiyeessu? Mana maree waloo kanaatiif dhiyeessu jechaadha. Dipaartimentoonni hundi isaaniitiiyyuu. Ifa isinii ta'ee jira. Dipaartimentoonni hundi isaaniitiiyyuu bifa saniitiin dhufanii maal godhu? Walitti. Kan maanejmentiidha maaneejmentii. Kan maarkeetingii. Kan turizimii. Kan barnoota. Kan daldala. Kan dhimma
man eksport importidhaan kophaatti gabaa biyya alaa. Kan hunda isaatiiyyuu of danda'ee kan dhimma mana jireenyaatiin konistiraakshinii jalatti bifa saniitiin konistiraakshinii isa yoo ta'e isa jalatti isa wajjin ta'e hunduyyuu dipaartimentoota isaatiin deema. Wanni as keessatti inni tiraaktara diriirsinu hundi isaatiiyyuu kooree dhaabbilee qabaata jechaadha. Kooree dhaabbilee hin qabaata. Kooree dhaabbilee 12 qabaachuu qaba. 12 tokko isaa qaba. Inni sun ji'a 3 walitti dhufa bifa sanii walitti haasa'a jechaadha. Sanbooda achi keessaa immoo maal baafanna? Achi keessaa maal baafanna? Isaan walitti qaban kooree deemsistoota sun akka addaatitti immoo maal ta'u ol dhufanii akka federeeshiniititti wal geenya jecha bifa federeeshiniitiin akkasitti wal geenya jecha nuti nus maal inni kan gochuu qabna Ethiopia National Cooperative Society League caffeen mata dureedhaan inni hundeessinaa jecha kaleessa isaan jarri dhugaa nuuf daawwatan maal inni kan godhamaa ture kaleessa sirna daawwatan isin adda tureedhaan waldaalee isin fakkaatan afaan tokko jalatti dabarreet waldaa nu fakkaatu waldaa jabaa ijjannoon isaa gadi cimu strong kan ta'e isaa dhaabne maal gochuu qabna liigii dhaabna jechuudha. Liigii kooperaatiivii hojii gamtaa dhaabna jechuudha. Isa irratti hunduufa. Maaliif kooperaatiiviin humna guddaa qaba. Hojiin gamtaa gamtoomee wanni deemu kamita yoo bifa haaraadha. Modernize goote liigii biyyatti tan irratti hundeessite calqabaaf taanee yoo hundeessite yoo dhaabne tokkoffaa diinagdee biyyattii tana eenyutu olaantummaadhaan hooggana? Liigiitu hooggana. Daldala biyya kanaa eenyutu hooggana? Liigiitu hooggana. Wanna siyaasatiin alatti bulchiisaa fi nageenyaan alatti waan diinagdee galchuu danda'u ijaarama namaa kan ta'e kam isaatiyyuu liigiitu itti ilaalata jechaadha. Fakkeenyaaf buna qofaa miti mutamu. Zalaaqii Maarafaa kan jedhamu tokko jira. Gaggeessaa Garumaa. Gaggeessaa Garumaa jecha maali? Gaggeessaa Garumaa maali? Gaggeessaa Garumaa jechaan awwaalcha jechaadha. Awwaalcha jechaadha. Gaggeessa Garumaa. Lafa hektaara 10 qabatan fudhatan kooperaatiivii tokko Hoolaandii keessatti yookaan biyyoolee guddatan keessatti lafa hektaara 10 fudhatan san booda laayinsensii baasan namni yoo boqate namni yoo du'e dunkaanii dhaaburraa kaasee reeffa gannasuu dhiqurraa kaasee boolla qopheessurraa kaasee saaxinii biturraa kaasee konkolaataa dhiyeessurraa kaasee reeffa fudhatee taajabdoota maatii gara lamaan ittirraa fudhatee fi reeffa fudhatee dhaqaa inni awwaalaaf. Inni awwaal hin mallatteessu. Maallaqa qofatu galii ta'aaf jechaadha. Maallaqa inni ittiin kaffalchiisuu qabutu jira. Ati Prootestaantiidha? Ati Musliimaa? Ati Ortodoksiidha? Ati Waaqeffataadha? Ati maaliidhaan hin jiru? Afar nannaa ወደ አፈር ትመለሳለህ ነው የተባለ እንጂ አንተ በየመንደር ትቀበላለህ ያልተባለ ሁምቱ ከረምት ደም ልቡ ይዛ ከረም ደም ከረዱመ ደምቲ ፎን ይዛ ይሰደቅ ብየት ደበለ ሰምኒ ከነ ስርቶ ፌጉ ቀምና ይቻል namni keenya burjaajaa'uun qabu amma tiktookii yoo fayyadamtan siyaasa keessatti fayyadamina dhiisa nu ga'uu qabaa jechaadha siyaasa kanaafu aga danda'ama ta'e labsii 985 muraa 2009 boqonnaa 71 dhaa jalatti argama jechaadha. Labsii kana keessatti argama mana marii akka hundeessinuuf mirgi kan nuuf kennamu as jalatti hundaan. Erga mana marii asii kana hundeessine isin qabannee erga hundeessine booda maal goona? Gadi buutaniiti isin immoo maal gootu? Maal hundeessitu? Mana marii aanuulee hundarraa walitti fiddanii maal gootu? Hundeessitu. Ifa isinii ta'e san booda isaan immoo akka aanatitti kan hundeessitan sun immoo maal eessatti bu'anii hundeessu? Ganda hundeessu. Ganda irratti gadi bu'anii hundeessu. Waltuqee immoo waliin tuqe. Waltuqee jira mati. Akka gandaatitti bira dabarree akka gootitti nu deemsisa taanaan immoo ijaaramni keenya bal'atee jaalatamee fudhatamnaan akka gootitti ni ijaara. San booda biyyattii hundarratti iyyuu caffeen jirti moo hin jirtu? Gandaa akka gandaatti jirti miti. Sanii booda
pirezidaantummaan waldaa dargaggoota caffee hojii gamtaa walii gala akka Oromiyaa qofaatti oduu ta'e isin qofaaf oduu ta'e akka Itoophiyaatti kan ta'amu sun diinagdee irratti hin jedhe pirezidaantummaa Itoophiyaa siyaasatti mati kan akka beektan. Liigii Itoophiyaa Naashinaal Kooperaatiif Soosaayitii Liig jennee bahu qaba. Caffeen damee tokko ta'uu qaba. Ampireellaa tokko ta'uu qaba. Caffeen of danda'e bu'uura liigiidhaa ta'e liigiin caffee irratti caffeen nuti walitti finneet maal gochuu qabna waldaa shan ciccimaa isaa walitti finneet maal gochuu qabna liigii tokko dhaabuu qabna jechuudha. Kana kallattiin kaleessas waliif kaa'anne koomishiinaroonni yoo daawwatan kwaalitiin waldaa dargaggoota caffeetis kan affeeru kara liigiititti malee kara kooperaatiivii yookaan kara yuuneenii yookaan kara federeeshinii miti. Federeeshinii sinnaamna baay'ee waldaalee hunda keessaa walitti finne gurguddaa walitti finne akka dhaaban gochuu dandeenya. Federeeshinii fi liigiin hoggaa waliin dhaabbate liigiinis mana marii uummata bakka buutota uummatootaa ani mootummaa keessatti hin gala federeeshinii keessas akkasumatti gala. Mana marii keenya nama 5tu gala. Manni marii 5 qaban federeeshinii nama 2 qaban 5 fi 2 meeqa dhufa 7 qaban teessoo 7 kooperaatiiviin mana marii bakka buutota uummataa keessaa hin qabaata jechuudha. Federeeshinii keessatti manni marii liigiin mana marii waliigalaa keessatti qabaata jechuudha. Akkasitti deemuu qabna malee gonkumaa wanni jechuu hin qabnu jechuudha. Kanaaf aga danda'ama ta'e waliin taane yoo deemuu dandeenye bareedatti deemuu dandeenya. Kanaaf laaluu qabu, muuxannoo walirraa fudhachuu qabu, muuxannoo kibbaa lixni fudhachuu qaba, muuxannoo lixaa baarraa fudhachuu qaba, baanii fudhachuu qaba, muuxannoo ba'aa kaabni fudhachuu qaba, muuxannoo kaabaatii fi ba'aatii fi lixaa kibbaa waliigala isaa immoo jiddugala kanarratti dhufee utubaa ta'uu qaba. Akkasitti kan sirriitti gadi deemnee ijaarama keenya cimsuu qabnu malee aga dhaana aga deka gajjallaa gooxii keessa ga'uutitti garee amma ga'utti ijaaramni waldaa dargaggoota caffeetis ta'e waldaadhaan gamtaadhaan ijaaramu oomisha tokko isaa harkanaati irratti sirriitti qophaa'aa jirra baay'ee bittaa midhaaniitii irratti sirriitti qophaa'aa jirra ammas hin bitu oomisha sirriitti bituu qaba sirriitti galchuu qaba. Ani dameedha ani caasaa waldaa kanaatii kan naan jedhu ammaa booda miseensa onaa ergee yoo ta'e oomisha hoo qopheessedha. Oomisha midhaanii oomisha waan achi jiru bakka galtee waldaa kanaaf ta'u kara magaalaa kanaatti kan fidachuu dandeenyu hoo qopheessee kara gabaatiin waan fiduu danda'a. Qopheessee hojjennu immoo daldaaltota irraa akka duratti isa nuudhu ta'e qootee bulaa nageenya walitti qindeessuu qaba. Nageenyi waaqa wajjin nageenyi hin bu'u. Namarraa oduu ta'e kan inni rabbi irraa ni eega waan ta'eef nageenyi. Waaqa amma uummanni Oromoo martiyyuu maalirraa eegaa jira nageenyi? Waaqa jalatti namoonni wal ta'eet nageenya waloo keenyaa fida jedhee hin taane miti rabbi cabsee fida. Cabsee fida. Kanaaf kan rabbi fide san itti fayyadamna moo fayyadamu? Kanaaf bifa kanaanii kara keessanitti adeemnu gaafii qabdan kan kara keenya guutuu isaa kan gibbii kanaatis kan waliigalaa hin hojjenne konistirakshinii wantoota hojjechuu qabu handameet isiniif finne waliigala keenya isiniif finna. Deebis immoo waliigalaa waldaan hojjete immoo yeroo maraayyuu Facebook irrattis YouTube irrattis jira jenneeti kan asirratti qindeessinee finne haaraan mana wanni isin dhokatu hin jiru jenneeti dhimma mana jireenyaa kanaadha. Isa immoo qaamaan akka taasisuu waan qabnuuf bifa kanaan kan walitti taasisuu dandeenye waan jiru bifa kanaan haasofna jenneeti. Kanaaf aga danda'ama ta'e kara keessanitti carraa haa kenninu. Gadi fageenyaan laallamanii fuuldura sirriitti hojjetamuu qaban jennee waan kaasu waan gabaabaadha. Gabaasumarraa fudhannee yoo ilaallu gabaasa waldaaleen yookaan dargaggoonni magaalotarraa yookaan amma qindeessanii dhiyeessan fudhannee yoo ilaallu naannoo sanatti wanti walirraa baratamuu danda'u ni jira yaada. Inni biraa dhimmoota haaraa waldaan kun hojjechuudhaaf karoorfatee fi amma keessa galee laayisensii itti fudhatee hojii wal qabate waan baay'ee boonsaa ta'ee fi fuula dura sirriitti deeggaramuu qabu. Abdii waldaa dargaggootaa kanaa kan ta'e
dhimma alergii bunaa keessatti hirmaachuudhaaf paartisipeet gochuudhaaf amma karoorri irraa kaasee haga dhaqee eeyyama argatee gabaa keessa galuutti yaaliin taasifame sun baay'ee gammachiisaa fi nullee fuula dura abdii guddaa kanatti horanne ta'uusaa gamanumaa kaasuun barbaada. Akkuma beekamu ka'eera mana kana keessa oomishni bunaadhaa komodiitii sadarkaa addunyaa kanatti gabaa kana baay'ee kontirool godhe keessa isa lammaffaadha beekamaadha. Sana keessatti oomisha kana kan oomishaa jiru maatii keenya maatii qonnaan bulaa Oromiyaa keessatti bal'inaan kan oomishamu. Nummoo ijoollee Oromoo keessa ijoollee qonnaan bulaa baay'ee walitti dhufnee akka biyyaatti waldaa kana jalatti haammatamne jirra. Gabaa kana to'achuu keessatti oomisha maatii keenya harkaa fuunee sonatti daballee addunyaadhaaf dhiyeessuu keessatti qooda qabaachuu qabna jedhamee gadi taa'ame xiinxalli gaggeeffame eessaa yoo deemne waldaa kana fayyaduu dandeenya kan jedhu kun bifa kanaatiin hayyoonni jiran bocanii qopheessuu bichaa otoo hin taane sadarkaa itti eeyyama argatanii too gabaa keessa galuudhaaf qophiin taasifame baay'ee boonsaadha waan ta'eef kanattis baay'ee gammannee jirra. Isa kana akka waldaa miseensa waldaatti kuni akka oduu simbirtuutti fudhadha jechuudhaan akka oduu simbirtuutti sababbiin isaa iyyuu kun abdii guddaa waan irratti gatamuu fi boru galii guddaa biyya keenyaafis ta'ee waldaa kanaaf argamsiisu waan ta'eef hojii baay'ee boonsaa hojjettanii jirtanii waan ta'eef itti deemuun baay'ee gaariidha kan jedhu kana kaasuun barbaada. Ittaan sun egaa buna kanarratti buna addunyaa qofaaf dhiyeessuu akkasumatti buna dhiyeessuu qofa otoo hin taane akkamiin sona daballee gabaa addunyaa keessa penetreet goonee seennee galii doolaara sanbichaa otoo hin taane biyya keessatti illee almost the leading part taanee itti deemuu danda'uudha qabna kan jedhu sun itti daddabalamee too xiinxalamuu sun waan gaariidha kan jedhu kana kaasuun barbaada. Ittaan sun gama hojii dargaggeessi keenya siidaan hojjete hojii wal qabate naannoo kaafee fi riistooraantii akka biyyaatti jechuu dandeenya. Magaalaa Finfinnee yoo fudhannu naannoo Addabaabaayii Masqalaatti riistooraantiin dizaayin ta'eetoo jiru amma ibin qaamaan istiraakchar ta'eetoo hojjetamaa jiru suni kunis hojii baay'ee boonsaadha waan ta'eef hojii jajjabeeffamuu qabu. Achi keessatti dargaggeessi keenya hirmaatee hirmaachuu bichaa otoo hin taane hojii dhabummaa isaa itti hiikkatee achitti akka galii dabalataatti itti deemamaa jira waan ta'eedhaaf kun waan gaariidha waan jedhu kana kaasaa. Itti aansuudhaan dhimma dizaayinii ikoo-riizoolti hoolota irratti amma laallu karaa baay'ee bareeda ta'ee fi simboo addaa uffateen hojjetameera jedhee tanan yaada. Egaa dhimmoota keessa isaa hojii wal qabate ogummaadhaaf waan dhiisuun akkuma jirtu ta'e as oral person yookaan immoo akka nama garee sanaan ala ta'eetoo garuu immoo dhimma sana koomenti gochuutti wal qabatu as ordinary person dhimmi sun yoo akkasitti ilaallu baay'ee bareeda baay'ees itti deemamuu qaba. Nu ogummaa ogeessaaf dhiisnee dizaayiniin amma asirratti argine kun dizaayinii baay'ee bareeda. Safuu uummata naannoo sanaa, aadaa uummata naannoo sanaa, aadaa Oromummaa akkaataa kamiin sheep yoo ta'e mataasaa aadaa Oromoo calaqqisiisuu danda'a. Aadaa Oromoo keessatti immoo Oromoon hoolataa wajjin wal qabatee maaltu ibsuu danda'a. Oromoon naannoo kana jiraatu immoo Oromoo akka waloorraa maal qooddata kan jedhu sun sonni Oromummaa keessatti dabalame akkaataa inni itti nama dizaayin ta'ee jiru kun baay'ee bareeda waan ta'eef kun mul'ata waloo pirezidaantiin keenya qabatanii deeman karaa ittiin lafa qabsiisuun danda'ame karaa dargaggoo siidaa dhimmi yaaliin taasifame kun baay'ee bareeda waan ta'eedhaaf egaa kana akkamittiin itti deemuu dandeenya kan jedhu wajji wal qabatee irratti haasa'uu barbaadachaadha. Baay'ee bareeda wanti lafa jiru waan ta'eef. Kana wajji wal qabatee almost total estimating costiin dhiyaatee jira. Kun maallaqni eessaa argamaa? Maallaqa kana qabnaayi akkamittiin itti deemuu dandeenya dhimma jedhuuf ani deebii tokko waanan jechuu barbaadee fi maallaqni silayyuu sammuu namaa keessa jira. Jalqaba kiisa namaa toon seeniin maallaqni sammuu namaa keessa jirti. Sammuu namaatirraa keessaa gara oliitii akkamittiin deemsifnee gara kiisa keenyaa yookaan immoo pookeettii yookaan immoo kaazinaa mana hojii caffee kana keessa galchuu dandeenya kan jedhu tun hojii barbaada malee
maallaqni sammuu namaa wayitu keessa jirti kan jedhu kana qabachuutu nutti jiraata jira jalqaba irratti. Kun immoo maaliin ifaa karaa salphaa ta'e yoo fudhannee ilaallu ogeessi dhimma gabaadhaa dargaggeessi keenya maqaa isaanii illee beekuu baadhee akkaataa kamiin proposaalli bareedaan kun hojjetamee too gabaa keessa galu gabaa bunaa keessa galuu dandeenya. Ka jedhu kana bocee lafa kaa'ee even bu'aatti buusee jira tokko. Lammaffaa kun biizinesii guddaadha maallaqa guddaadha. Lammaffaa dargaggeessi keenya gamanaan boca bocee dizaayinii riizooltii koo riizooltii magaalaa hoolotaa irratti lafa qabachuu danda'u kana lafa kaa'ee jira kun maallaqa guddaadha. Kanaaf kana kan fakkaatan sammuu nama hedduu keessa kan jiran san akompaayil goonee walitti finnee akkamittiin achi irratti immoo lafa qabsiifnaa kan jedhu assaayimentii kana hundi keenya fudhannee yoo galle karaa salphaa ta'een itti deemuu dandeenya kan jedhu kana yookaas sodaachuurra itti deemneetiniin waa lafa qabsiisuu dandeenya kan jedhu kana kaasuu barbaadetananii kanaaf maallaqni sammuu keenya keessa jira gara pookeeta keenyatti gadi finnee itti hojjenna kan jedhuu fi hojiin biroo pirezidaantii waldaa dargaggoodhaa amma jalqaban amma alaatti almost galii dabalataa sassaabuu wajjin wal qabatee magaala keessatti fi biyya keessattis mobilaayiz gochuu wajjin wal qabatee wantoonni akka karooraatti proposaalaan qabamanii jiran baay'ee gaariidha waan ta'eef itti deemamnee milkeessuun hin danda'ama ka jedhu kana. Kana wajjin wal qabatee carraa maalii qabna? Carraan nuti qabnu inni tokkoof inni ijoon mootummaan akka mootummaatti naannoowwan faafaatee akkasitti jiran kana riizooltiiwwan kana industirii tuurizimii kana babal'isuudhaaf amma fedhiin jiru baay'ee guddaadha waan ta'eef isa kana fayyadamnee nutis gabaa kana keessa gallee dorgomaa taane even if nama dhuunfaarraa bichaa miti mootummaarraa gargaarsa adda argachuu hin dandeenya kan jedhu kana qabannee yoo itti deemne milkaa'uu hin dandeenya kan jedhu kana gamanumaa kaasuu barbaadetananii dhumarratti hojiiwwan almost waldaan dargaggoo keenya hojjetan baay'ee hedduu lakkoofne itti ba'uu hin dandeenyu waggaa hundeeffame kana wajjin wal qabatee. Kana wajjin wal qabatee hojiiwwan hawaasummaa hedduun akkasumas hojii piroojeektiiwwan garaagaraa hojjechaa jira beekamaadha. Hojii kana keessatti dhimmi ergamni itti kenname akka mootummaattis kana na gargaara. Kanas even amma fakkeenyaaf fudhannee jiru. Gabaa maakalee amma iddoo amma jirru kana keessa as keessatti nuti kontribuushinii addaa ijaarsa kana keessatti hin qabnu. Garuu fudhachuu dandeenyeera. Erga kana fudhannee of harkaa qabaannee mootummaa maaliin deeggaruu qabna jedhee gaafa mootummaan ergama nuu kennu deeggaruun keenya dirqama keenya. Kana qaamni sadarkaan jiru hubatee itti deemuun sun gaariidhuma. Mana barumsaa kan keenya suphuun gahee keenya even daandii ijaaruun gahee keenya kanaaf kana fakkaatanii fi kan kanaa olii hedduu fuula duras itti deemna kan jedhu kana qabachuun gaariidha. Dhumarratti waan baay'ee boonsaa ta'an amma dhagahaa jiruu fi fuula duras gaariidha itti deemuu qabna jedhee yaadu istiraakcharii waldaa keenyaa maal ta'uu danda'uudhaa qabaa ka jedhu wajji wal qabatee moodela naannoo Hoolaanditti waldaan bifa kamiin ijaarramee toof amma fayyadamaa ta'aa jira kan jedhu kan moodela akkasii fudhatnee too moodela sana baasuu qabna biyya keenya keessatti. Nuti immoo daliidingi moodels taanee akkuma walii galaatti waldoolee kaan dursinee dhimma kanatti lafa qabsiisuu qabna jedhamee too yaadni qabamee too deemamaa jiru baay'ee gaariidha waan ta'eef ijaarsa kana keessatti qooda hayyoonni mana kana keessa jiran qooda isaa bahuudhaa qabaa. As awwalii galaatirraa kaasee amma dhaqee disentraalaayiz ta'ee too maganda gahutti itti deemuun sun baay'ee murteessaadha kan jedhu kana kaasaa. Dhumarra guyyaa har'aa waltajjii kana waan baay'ee baradhee jira waan baay'ee barannee jirra jedheen amanaa waan amma qabamee jiru kana hojii kana lafa qabsiisuudhaaf hundi keenya harka wal qabannee yaa kaanuun waamicha kooti baay'ee galatoomaa wal faadhaachuun barbaada. Tole anis wantoonni asirraa kaasuu barbaadu baay'een mana keessaa ka'ee jira amma wanti buleessi keenya kaase baay'eensaa kan manaan kaasuudhaa malee kaasanii gaariidha. Ani akka duraan dursee wanti jechuu barbaadu koreen giddu galeessaa yookiin immoo koreen asitti jedhu kuni sochii inni godhuuf tattaaffii isin gootaniif madda galiiwwan adda addaa kan amma tuqamee hin beekne tuttuquudhaaf yaaddanii fi galata guddaa isin galcha. Maaliif wantoota adda biyya kana keessatti wantoota tuffatamanii taa'an garuu madda galii guddaa kan ta'an hedduutu jira. Haga ammaa itti hin tuqamne. Kanaafuu kan ammoo asas godhaniitoo sirriitti barbaadanii baasuun immoo dandeettidha. Kanan jedhu itti dabaleetoo karoorri waldaan bara kana jechuun bara 2016 keessa hojjechuudha qabates jajjabeessadha. Keessattuu wanti dhugummaa walitti dubbannee wanda inni oodama miseensis kan xiqqoo ishee inni oodhu
waa'ee mana jireenyaa kana. Kan immoo bal'inaan sirriitti bara kana qabattanii qabatamaadhaan eenyuu keessa galchuudhaaf sochiin gootanii baay'ee gaariidha. Maaliif laphee namaa xiqqoo ishii hin qabbaneessa. Wantoonni immoo hundumtuu amma fookas eeriyaan isaa naannoo isaa irratti baay'ee konsentireet ta'ee jira. Sababni isaatis biyya kana keessatti uummanni Oromoo magaala keessaa mana baay'ee hin qabu. Sirnuma duraatirraa jalqabee dhiibbaa cuuccaa adda addaa waan nurra turee fi waan kana hin qabnu turre. Garuu immoo dargaggeessi kun immoo hawwiidhaan immoo argataa laata kan jedhu immoo kun waan nama gaafachiisuu miti. Kanaaf wanti guddaan kun osoo amma akkaataa qabame kanaa itti deemanii baay'ee gaariidha. Inni biraa kaasuu barbaadu koreen sirriidha honneedhaan hojjetama. Damee warra kan jiru koreewwan damee irra jiru amma fakkeenya muuxannoo baay'een argadhe amma keessattuu warra Amboo ani teenkiyuun jechuun ni barbaada. Jalqabaa carraa argachuudhaaf irraa kana darqabutti galatoomaan jedha. Gabaasa waliigala caasaa keenya sadan irraa dhiyaate hoolotarraa Amboorraa Leemman irraa dhiyaate appirisheeshiniin qabaanii dhuunfaadhaan. Pirezenteeshiniin manuwaalii fi karaa adda ta'een dhiyeessuu waan biraadha. Jalqabbiidhaan garuu waanuma keessa jiran hojjetanii dhiyeessuun gaariidha waan jedhu sadarkaa kanatti ilaaluu barbaade. Karaa biraatiinis proposaalli gabaa bunaa wajjinis wal qabatuu fi dinagdee dhimma ikoo riizortii wajjinis kan wal qabatu dhiyaate sun waan ajaa'ibaati. Waan gara fuulduraatti eksperti waayisiin akkanaa kun yeroo dhiyaatu humna waldaa keenya kanallee cimsaa baay'ee fageessuu danda'a jechuudha. Wantoota akkasirratti xiyyeeffatamuutti jiraata. Ogummaadhaan deeggaramuu qaba. Waldaan ogeessa keessatti deeggaramaan deemne baay'ee fagaatu. Waldaan ogeessaan deeggaramu akka saayinsiittis milkaa'aa deema jechuudha. Akka addunyaa ilaalaa deema, envaayiroomentaalii ilaalaa deema, milkaa'inni raawwisaa fagoo deema jechuudha. Kanaaf isa kana akkatti yoo laale gaarii ta'a. Karaa biraatiin mooraa kana keessatti yeroo darbe yeroo turre fi jijjiiramni amma jiru mooraa kana keessatti waan baay'ee jijjiirama guddaatu jira jechuudha. Kunillee akka gaariitti kan nuti dhuunfaadhaan kanan ilaale. Karaa biraatiin dameen keenya iddoo baay'eetti gujiirraa iddoo garaagaraatti jedhamee dhufe bal'achuun isaa gaariidha. Kanas hojii hojjetamee caalfamee dhufe miti. Natti toleera jechuudha. Karaa kanan waliigalatti kanan kaasuu barbaade. Hirmaachisummaan caasaa mootummaa biratti fudhatamummaa argachuudhaa fi gabaa keessatti hirmaachuudhaaf yeroo keessumaa ayyaana irrattii fi dhimma murteessaa gatii gadi qabaadhaan hawaasaaf dhimma beezik nigdii warra jedhaman kanarratti dhiyeessuudhaan wanti yaadame gaariidha. Kuni baay'ee cimee itti fufuu qaba jechuudha. Kun itti fudhatamummaa waldaa keenyaa dabalaa deema malee miidhaan inni fidu hin jiru. Caalayyuu immoo akka inni humna godhatu damee isaa akka inni babal'atuu fi kaayyoo isaa bira akka ga'uuf baay'ee tumsuu danda'an jedhudha kanan qabu jechuudha. Kamiifuu hojii hojjetameef galata guddaa qabna. Dinqisiifannaa guddaa qabna. Dhimmoota akka sirrachuudhaa qabanii fi akka kan hin dubbanne wantoota sirrachuutti jiraatu ofii keessanis beektan laaltanii giraafiin hojii keenya waliigalaa haalli qabinsa keenya miseensa keenya qabinsi qabeenyaa waliigalaa jiru miseensaaf yeroo dhiyaataa deemu adeemsa waldaa keessatti kanadha. Waan ta'eef kun akkatti yoo milkaa deeme fagoo deemuu dandeenya mul'ata keenya bira sin keenya waan jedhuun qaba. Faddaa. Galatooma yaannillee baay'ee mana keessaa ka'eera. Yaaduma gabaabaa kennuun barbaade. Sorry. Yaa'ii akka kana uumuun waa hedduudhaaf nama gargaara. Kanaaf ani yaa'ii kana really akka muuxannoo wal jijjiiruuttan fudhadhe. Sababni isaa koreen kun iddoo adda addaati kallattii arfanoon walitti dhufe. Kanaaf hojii iddoo tokkotti hojjetame iddoo tokkotti sheer gochuudhaaf muuxannoo walirraa fudhachuudhaaf nu gargaara. Akkasumas illee namoota hojiitti hin galle hojiitti akka seenaniif kaka'umsa ta'uuf ni danda'a jedhee namana. Kanaaf waltajjii akka kanaa uumtanii waan keessaniif guddaa galatoomaa jechuun barbaada. Inni kan biraa asumaan beekantii otoo waldaa kanaa kennine
akka head officeetti hojiiwwan hojjetaman hojii nama boonsan hedduutu jiru. Yeroo baay'ee nuti wal qeequuf malee beekattii walii kennuuf iddoon laannu amma asuma taa'elleen namoota mana keessaa yaada kennan gaafa ilaalu riili yaadni isaan kennaa jiran baay'ee natti toleera. Yaada ijaarsaa hedduu kaasaa turanii otoo akkuma kanatti beekattii walii laataa deemnee wal jajjabeessaa deemnee harka wal qabaa wal utubaa wal bukkee dhaabataa deemnee garuma fuulduraatti iyyuu hojiin bareedaa ta'e ni hojjetama jechuu barbaadetaniini. Ani dhiyoodhumatti yeroo 3 bakka kanatti deebi'eera. Yeroo nuuf hundatti wanta haaraan arga. Isa jalqabaarraa adda kan ta'e wanti haaraan uumame taniin argaa. Torbeedhuma lamaan kana dhufeeras jaalleewwan wajjiniin galmi kun anaaf haaraadha. Na wanti haaraan akkasii kun gaafa hojjetamaa deemu nuti immoo taankii waliin jechuu danda'u qabna. Galatoomaa jabaadhaa itti fufaa isin bukkee dhaabbannaa jennee walitti himaa deemuu danda'u qabna jechuudha. Hojiiwwan dansaan akkasitti gaafa hojjetamanii jechuudha. Kana jedheeni yaanni gabaabduun ani qabu maalinni as keessaa koreen meeqa akka jiru hin beeku. Garuu gabaasa isaanii kan dhiyeessan koreewwan 3 caasaa 3 irra warra jiranidha. Warri kaanii maaliif dhiyeessuu dadhabanii carraatiin laatamneef immoo hojiitiin hojjetamne. Hojiin hin hojjetamne immoo yoo ta'e maaliif hin hojjetamne hojiitti seenuu danda'u qabna jechuu barbaadeni. Gamanumaan tarii muuxannoo isinii ta'uu danda'a. Nuti akka caasaa lixa shawaa magaalaa Ambootti mana barumsaa baraan hojjechuudhaaf gaafa karoorannee kaanu lafa duwwaatti kan nuti karoorfanne. Propoozaalii hedduu dhiyeessineerra wantoota garaagaraa hojjechuudhaaf mana daabboolleen uummataaf kan tajaajilu maashina binnee isas hojjechuudhaaf karoorfannee turre. Gaafa karoorfannu lafa duwwaa irratti tarii kun woorii keenya ta'uu danda'a yookaan sodaa keenya sanyiinu sana ta'uu danda'a. Baajannoon harka hin jiru humna hin qabnu namoonni tarii I don't know birooyyuu warri hin qabanne jiraachuu danda'u maybe kiraa maal kan faddaas jedhu sodaarraa ka'anii jechuu kooti. Nuti gaafa karoorfannee mana barumsaa jalqabnu lafa duwwaa irratti kan nuti karoorfanne madda baajataa kan nu ta'e garuu waldaadhuma kana. Waldaadhuma kana hin karoorfanne propoozaala ni dhiyeessinee fi dhiyeessii barbaachisaa ta'e bitanii nu dhiyeessanii itti seenne akkuma gabaasa irraa argitan wanta ajaa'ibaa ta'etu kan qaamni mootummaa adda addaa amanuu dadhabe barataa 350tu si'a tokko isayyummoon keejiidhaa hanga kutaa 4tti kan jirudha. Barataa amma kan argachuu jechuun waan ajaa'ibaati. Kanaaf tarii yoo sodaan akkasii kan nu keessa jiraate maybe wantoota akkasii kana sodaa akkasii kana of keessaa baasnee warri agammaatti hojiitti hin seenne karoorfannee wanta hojjechuu qabnu akkuma naannoo keenyaatti amma nuti akka lixa shawaatti maybe oomisha biraa hin qabnu albuuda hin qabnu midhaan nuti callaan achi galullee badaa amma kana waan nama gammachiisu miti garuu wanta irratti hojjechuu dandeenyu irratti karoorfannee hojjechuun ni danda'ama. Bara barumsaatiin nuti milkaa'uu dandeenya. Garri biroo immoo amma karaa gujiifaa karaa birootii warri dhufan immoo oomisha adda addaa albuuda qabaachuu danda'u wantoota biroo qabaachuu danda'u wantoota qaban sanarratti ookiree namni karoorfate hojjechuu ni danda'a. Kanaaf hirmaannaan keenya murteessaadha jechuudha. Guddina waldaa kanaatiif hirmaannaan keenya murteessaadha. Koreen hundumtuu hojiitti seenuu hojiitti walgalchuu qabna jechuudha. Laga Abbayyaa amma hidha guddicha ta'ee biyyattiin kun akka madda galii tokkotti abdiirra kaawwattee jirtu ka'umsa hin qabu baay'ee. Ka'umsi isaa lagoota adda addaatu walitti dhufaniitu iddoo tokkotti hidha guddaa ta'anii akka Afrikaattis ta'e akka addunyaatti iji namaarra jira jechuudha. Kanaaf koreewwan kun otoo walitti dhufee hojii hojjetee hammuma ta'e galii ta'e waldaa kanaaf qicee galii waldaa kanaa dabalaa deemuu yookaan immoo guddachuu ni danda'a. Kanaaf itti yaadnee gamanumaan karoorfannee har'umarraa kaanee otoo hojiitti seennee warreen hojjennes baay'ee wal utubuu dandeenya yookaan immoo wal gargaaruu dandeenya isa jedhu sanan kaasuu barbaade. Inni kan biraa obbolaan koo as keessaa kan kaasan tokko waa'ee supervisioniiti. Yaa'iin akkanaa kun jiraachuunsaa idilummaadhaan itti fufuunsaa gaaffii hin qabu. Yaa ta'uti garuu jidduutti qaamni paatrool godhee
irra deemee doowwii gaggeessu tokko otoo jiraate akka supervisionitti qaamni bahee ilaalee hojii hojjetamaa jiru koomenti godhee bakka immoo hanqinni jirutti hanqina ilaalee bakka cimina jirutti ciminaan itti fufaa jedhee koomenti gochaa deemu otoo jiraate akka head ofiisiitti jechuudha. Otoo koreen kun dhaabbate yeroo yerootti kallattii adda addaatiin socho'ee hojii jiru nama gamaggamee ilaalu otoo jiraate baay'ee gaariidhaan jedha. Dhumarratti waa'ee mana jireenyaa ka'eera. Kuni gaaffiidhuma miseensi nu gaafataa turedhas ture. Amma nuyillee gaaffii nutti himaa ture. Illee paarsonaalii hin kakaasnaa nutis wal gaafannaa oromti miseensa koree ta'an iyyuu. Ammaaf gaaffii deebii arganne irra sinirraa haa ta'uti garuu maybe maaliif barbaachisa jechuu dandeessu. Otoo saayit pilaanii isin harka jiru kun amma kan nu hubadhetti gartokkeensaa Finfinnee keessa jira. Gartokkeedhaan immoo magaalaa Shaggar keessa akka jirutti nu hubadhe. Kallattiinsaa otoo saayit pilaanii fudhanneerra waan ta'eef isin harka jira yoo ta'e iddoon isaa beekameeraayi adda baheeraayi sanaan isin gaafachuu barbaade kanuma galatoomaa. Galatoomaa jecha marii guyyaa kanaatti irratti yaa'iin kun bifa kanaan deemuun isaa waan gaariidha. Marii barbaachisummaa yaa'ii kana irratti waan tokko tokko jedhee bira darbuun barbaada. Barbaachisummaan isaa maali kan jedhuuf yeroo kana amma bara 2016 waldaan kun hojii hojjetu karoorfatee hojiilee yeroo yerootti bifa kanaan koree walgahii wal argee mari'atee hanqina qabu walitti himee karoora bara 2016 karoorfate kana raawwiisa bari baajataa tokko haamlee tokko hanga sanii 30tti biyya kana keessatti hanbeekamu waan ta'eef yeroo kana keessatti immoo yeroo waan itti karoorfanne walitti qabannuudhaaf kurmaananii waan hojjetamu laalaa deemu waan ta'eef barbaachisummaan isaa daraan olaanaadha waan ta'eef bifa kanaan akkanatti waan kana laaluudhaaf wal ga'uun keenya baay'ee na gammachiisee jira. Guddaa galatoomaa jechuun barbaada. Ittaansee haala gabaasni ittiin dhiyaate irratti waan bal'aa isaa oduu dubbatanii yeroo nama hin ga'u malee waan baay'ee jechuun hin danda'amu. Maaliif akkuma mana keessaa kaasaa turan namoonni baay'een appreciation isaa ibsee jira, appreciate godhee jira. Haalli ittiin dhiyaate, diizaayinoonni dhiyaatan, mana keessa haalli ittiin ka'e marti isaa baay'ee kan humna qabnu kana daraan nu cimsu jennee waan yaannuuf baay'ee anillee oduu itti dabalee waan baay'ee haasa'ee nan danda'a garuu yeroo furachuu waan hin barbaanneef isa biruma darbaa hanqinaalee irratti xiqqoo waan xiyyeeffatamu jiraachuu isaatiif isa waan dubbadhee bira darba. Hojiilee bara kana keessatti laalle karoorri bara kana keessa hojjetamuudhaaf qabame amma akka laalaa jirrutti wantoonni bara kana keessatti hojjetamuudhaaf qabame reezoortiidhaan wal qabatee Iko reezoortiin amma bifa kanaan akkanatti diizaayinii irratti dhaalame kun akka biyya alaa jirruutitti waan laalaa jirru kun waan baay'ee gaariidha. Haa ta'u malee wannoonni kun mallaqni inni ittiin waan kun ittiin success ta'ee jedhameetiin ilaalame gara miiliyoona 300tti dhiyaata. Hojiin kun hammam keessatti akka dhumatu specify ta'eetiin yeroo hagamii keessatti dhumachuu akka danda'u waggaa meeqatti karoora waggaa meeqatiif akka qabame hojjennee meeqatti keessaa akka ba'uu danda'u ifa ta'ee baay'ee gaariidha. Inni biraa hojiilee jiran amma keessattuu bunaan wal qabatee mana keessatti wanni ka'e bunni Jimmaa haalli ittiin dhiyeessan baay'ee tokko gaariidha. Wanni hojjetamee gara fuulduraatti itti deemameetiin hojjetamu amma keessattuyyuu bunni haalli ittiin dhiyeessan buna naannoo Jimmaa fi Iluu Abbaa Booraati kan irratti xiyyeeffatame. Oromiyaan naannolee ishiin hin daangessine muraasa. Tokko lama sadii caalu. Kun irratti mana keessaa sanillee kaasuu yaaddan gara Gidii odoo fudhannee, Yirgaa Caffee odoo fudhannee, Harar odoo fudhannee kun hundumtuu naannaa Oromiyaatiin wal daangessan. Bunni keenya immoo buna Jimmaa qofa osoo hin taane gabaa akkanatti carraa arganne kanatti fayyadamuudhaaf maltii daayireekshiniidhaaniin bal'isnee bunoota gabaa biyya kanaatiif dorgomaa ta'uudhaaf nu dandeessisan irratti xiyyeeffatameetiin hojjechuun baay'ee bayeessa jedheetiin kanas itti dabaluu barbaada. Inni biraa seektaraaledhaan hojiin odoo adda bahee amma fakkeenyaaf hoolota irratti amma ikoo reezoortiin agarree turizimiidhaaf waan guddaa dabala jennee xaman. Isa kanarraa baanee amma odoo seektaraalee biraa seektaraalee akka qonnaa
seektaraalee akka industirii ምናምን irratti illee karoorfanne karoora waggaa dheeraa illee haa ta'u fakkeenyaaf amma odoo fudhanne meedirook biyya kana keessatti bakka baay'ee deemeetiin kan inni qotu lafuma naannoo Oromiyaa keessa jiru guddaa isaa Arsii keessatti lafti meedirook hin qonne hin jiru bakka baay'ee irratti meedirook qonna kanarraa bu'aan inni buufate agiroo industirii baay'ee qaba waan ta'eef bu'aalee qonnaa kanarratti illee xiyyeeffatameetiin odoo namoota humna namaa baay'eetu jira irratti mana keessaa akkuma kaa ture humni namaa namni baay'een karaarra deemaa jira waan ta'eef humna namaa kanatti fayyadamnee namoota ijoollee Oromoodhaa karaarratti rakkachaa jiran kana ijoollee Oromoo barataniitiin carraa hojii dhabaniitiin dadhabaa jiran kana seektaraan iddoo garagaraatti iddoo garagaraatitti mootummaa wajjinis wal dubbifamee karaan ittiin bal'isan jiraatee baay'ee gaariidha jedhee tana mana dhumarratti akka gaafititti duratti kanan eegee ani ture miseensi horannaa miseensatti wal qabatee nama haggamii haga ta'e odoo nuu ifa jedhee yaadee ture maaliif namoota encourage gochuudhaaf sosochoosuudhaaf namoota akka deemaniitiin gara kanatti makaman gochuudhaafiif amma namoonni gaafii nu gaafatan waan irra jiramu waan hubannaa gahaa hin qabneef inuma dhagaa galmaa jenna malee maalirra akka jiru hin beeknu waan ta'eef isa kanallee odoo duratti nuu kaa'ee yaadee ture ati akka gaafititti deebi'ee amma namoota erguudhaafiif miseensi keenya amma kaarentelii nama hangamiitirra jira waan jedhu kana odoo akka deebii gaafititti naa qabattanii jedheetiin hin barbaada. Inni biraa gaafii lammataa hojii keessatti akkuma duratti ilaalle odoo wanneen akka yeroo darbe hojiin amma bunaan wal qabate kun hojii xiqqaa miti hojiin hojjetame waan qallaalitti dhufu jennee namannu waan ta'eef xaa'oodhaan wal qabate yeroo darbe waan waliin dubbanne waan jiruuf xaa'oo fi farra aramaatirratti maaltu yaadame waan yaadame yoo jiraate inni kunillee rakkoo qote bulaa Oromoo hiikuu danda'a jennee waan amannuuf isa kanallee xaa'oodhaa fi akkuma buna milkeessitan xaa'oo fi farra aramaa wajjin wanni wal qabatu maal fakkaata waan jedhuun qaba baay'ee galatoomaa ulfaadha. Galatoomaa jecha carraa naa kennameef guddoo galateeffadha. Mana keessa yaadi baay'een ka'ee waan jiruuf yaaduma muraasa kennee yeroo fayyadamuu barbaada. An dursa carraa mana kana keessa teennee mari'annuuf balbala banaa kanuu ta'e pirezidaantii waldaa kennaa mul'ati isaan keessa bule gaafa sirni kanaan dura darbe gaafa isaan dhiitanu mul'ati keessa isaanii ture adoon dhiitamin baay'ee akkaataa kanatti dagaagee nulleen galma kana keessatti waliin qabuu isaatiif yeroo tokko aamilee pirezidaantii kennaa doo kennine. Gaafa san mul'ata san waliin osoo awwaalamanii jiraatanii Oromoon kaabaa kibba jiru akkasitti waliin arginu akkasitti carraa argannee jijjiirama bu'aa jennu kana dubbachuu illee hin dandeenye. Kun gatii guddaa isaan kaffalaneen nuti argamnee jirra. Kana hubachuu qabna dhimma waldaa kanaa gaafa mari'annu gaafa irratti dubbannu kana kaasuu qabna. An waldaan kun aga dhalate umurii waggaa 3ti jijjiirame inni fide immoo umurii waggaa 30 olitti waan lakkaa'amu hojjetaa jira. Kun qabatamaaf dhugaan jirtu yaa'ii darbeef yaa'ii kana gidduutti jijjiirama jiru arginee jirra. Kun baay'ee boonsaadha waan hedduu hin kaasu yeroo wal qabate akkaataan guyyaa hadhaa dhiyaatellee dur gabaasa waltajjii duwwaarraa ka pirezidaantii qofa nuu dhiyeessanii hadha immoo caasaan damee garaagaraarra jiru akkaataa inni dhiyeessee ekspiriyaansii qabu sheer akka inni godhu taasifame kunis waan hedduu irraa baranne gama barnootaatiin waan hedduu baranne gama bunaatiin waan hedduu baranne gama ikoo riizoortiitiin waan hedduu baranne jarreen biraallee carraa argatanii osoo dhiyeessanii waan biraa barachuuf qophaa'oodha. Ani kanaa gasoo kaase baay'ee nutti tolee jira. Nutis akka bulee horaatti dhiyoo hundoofne waan muraasa qabannee dhufneerra yaa'ii kanaaf hin geenne malee dursa biiroon pirezidaantii erga laalee booda yaa'iif dhiyaatuu qaba jennee dhiisne malee nutis qophii muraasa numa qabna waan achitti hojjetamee jiru isa suuta innee biiroo pirezidaantiitiif dhiyeessina. Kabajamoon pirezidaantii kenna carraa biiroo isaaniitti ol arginu nuuf haa laatanu. Ani yaadi an kaasuu barbaade inni dhuma waan hedduu hin kaasu jedheera. Akkaataan pirezidaantii waldaa kanaa hidhamiisa godhaa jiran walitti hidhamiisa taasisaa jiranu guyyaa kaleessaarra
daawwannaa asitti taasifame ilaallee jirra. Waan hojjetan qabatanii osoo waliin rafanii qaami biraan arguu hin danda'u. Mul'achuu illee hin dandeenye. Hojiitti itti baay'ataa in komanna nullee darbine maaf nun dubbisne maaf nun laallee hin jenna. Waajjira fi hoogganuuf qaamota hooggansa mootummaa garaa garaarra jiru waliin kominikeet godhanii walitti hidhamiisa uumanii maqaa waldaa kennaa ol kaasuun hojii rafanii bira dhaqqabanuu moti. Halkanii guyyaa hojii hojjetanii bira gaanu. Kanaaf hojiin isin walitti hidhamiisa taasisaa jirtanu OCD jettanii hangafas Oromoo Sidaamaa walitti hidhuuf deemamaa jiru inni cimee itti haafufuuti. Deeggarsi keessan nurraa hin citini. Qabatama godina kennaa qabatama aanaa kennaa beekaati nu deeggaraa jedhee dhaamsa dabarsuu barbaada. Ulfaadha. Guddaa galatooma carraan haalaatameef galatoomaan jedha. Utuu gara kan biraatti hin darbiin galata baay'ee qabna waan ta'eef baay'ee galatoomaa warri riippoortii dhiyeessitan hojiin hojjetame kan nama hawwatuu fi kan baay'ee nama dinqisiisudha waan ta'eef guddaa galatoomaan jedha warri riippoortii dhiyeessitanis warri hojjettanis warri geggeessitanis jabaadhaan jedha galatoomaan jedha hojiin keessan deebisaa jiraan jedha yeroon gabaabsee dubbadhu hojiin keessan gaaffii baay'eetii fi deebisaa jira. Egaa yeroo baay'ee yeroo nas dhufanii baay'ee gammadee dinqisiifadhee natti tolee tangalaa yoonuuf kan inni itti of komadhu qabaadhe iyyuu jechuudha. Ofii koofiin komadha garuu isiniin yeroo baay'een isin galateeffadha. Yeroo waan hin jirreef tokkoon dubbachuu waan hin dandeenyeefi maaltu natti mul'ata seetanii yeroon akka kanatti gamtaa kana ilaalu caffee koorporeetiif baanki kan jedhu CCB qabaachuu dandeenya kan jedhu fuula duratti natti mul'ata. Maaliifi kaampaaniin Meedirookii baankii mataa isaatii qaba. Amma baankiiwwan Itoophiyaa keessa jiran keessaa akkaataan itti fiigaa jiru baay'ee nama dinqisiisa. Maaliif jennaan Meedirook wajjin hojjeta waan ta'eefi tiraanzaakshinii garaagaraa tirfii garaagaraa kan dhaabbatoota Meedirook jala jiran hundumaa baankii sana jalatti hidhee miindaa hojjetootaa akkasumatti kaffala waan ta'eef gaafuma nasii taa'ee hojii isin hojjetaa jirtan kana ilaalu abbaa carraati ani kan as keessatti argameen jedha yeroo hundumaa. Akkuma kanas immoo akkuma caffee koorporeetiif baankiin hin jiraatadhee yaadu caffee biizines giruupiinis kompileeks kan ta'e hin jiraata jedhee yaada. Fuula duratti kun baay'ee jiraatuu qaba jedhee yaada. Yogguun gara yaada kennuutti dhufu bardurii akka macaafa qulqulluurraa arginetti yeroo Museen saba Israa'el geggeessaa turetti kophaa masaa geggeessaa ture jedhama. Innaa haati manaasaa abbaan haadha manaasaa Yetiroo namni jedhamu Musee kana ofitti waamee gorsee jedhama. Ilaaka gootu inni kunis si waamee waan si koomsuu fi hundumaa bira ga'uu waan dadhabduuf hojiin keessa jala effektiif ta'uu dhiisuu waan danda'uuf of jalatti garee uumi. Hojii xixiqqaas gajjalaatti kan hambisuu danda'anii. Hojiin keessun immoo effektiif ta'ee galmaan akkasii ga'uuf jedhee abbaan haadha manaa Musee Yetiroo namichi kun yoo googil gootanii kushiidha jedhama jedhee gorseedhama. Kanaaf anis yaaduma kanan isiniif dabaluu barbaada. Maaliif namni tokko nama tokko mul'ata guddaa yoo qabaateyyuu mul'atan ittiin galma geessuu danda'u yoo hojiinsaa bal'ataa deemee waan hundumaa qaqqabsiisuudhaaf irra rakkata waan ta'eef of jalatti namoota isa gargaaran utuu godhatanii kan jedhuun yaada dabaluu barbaada. Kanuma wajjii wal qabatee manni maree iddoo tokkotti gabaasa hin goone jirumoo hin jiranii haaromsuu barbaadamoo hin barbaadu gammadaadhamoo dallanaadha kan jedhullee akkuma kana manaajimentiin jalatti argaman kuni manaajimentii jecha jedhu yoo fayyadamuu dhiifneyyuu liideriin jala jiranii waan kana utuu fooyyessaa deemanii maaliif waan tokko waan quba qabnu dadhabbiin tokko waan jiraatuufi inni kan biraan ekspoortii bunaa irratti baay'ee bareedaadha. Ishuu seriously hordofamuu qabudha garuu
Maaliif naannoo sanatti waan tokko tokko waan xixiqqoo tokko tokko waan hin beeku waan hin qabuuf ekspoortera ta'uu fi nama biyya alaatii namarraa bitu sana wajjin perfectly wal beekuun yookaan immoo biizinesii namichi surraan godhu dhuguma qabatamaadhaan jiraachuu ta'uu isaa beekuun barbaachisaadha. Sababiin isaas iddoo baay'eetti bunni deemee badee beeka waan ta'eef abbaan fudhatame wallaalame beeka waan ta'eef yookaan immoo achi as deebisuun gatii buna sanaa caalaa kostii waan ta'uuf namoota baay'ee miidheera waan ta'eef yaadichi baay'ee bareedaadha itti deema. Garuu ishee kana immoo xinnoo ishee waan hin beekutti isinii dabaluu barbaadeetanii inni kan biraan saksasii irra jirra amma sa'aatii kanarratti. Saksasiin garuu liidarii yookaan manaajimentii mataa isaatii barbaada. Amma sadarkaa saksas ta'erra jirama. Wambariin kun tokkittiin ishee qarshii meeqaan bitamte akkamiin bitamte yoo jenne inni waan biraa ta'ee amma sa'aatii saksasiitti darbamee jira. Maaliif waggaa kana yeroo wal arginu yaadotatti jira. Har'a garuu wantoonni qabatamaatti touch godhamanii irratti dubbatamuu hin danda'amu argamaniiru. Waggaa kurnanarraa immoo Zoom meetingiidhaan yeroo itti gammannee wal arguudhaaf iyyuu rakkannu jira ta'uu danda'a. Maaliif konserni akkuma miseensonni keenyas keessaa kaasanii namoonni baay'ee waa'ee manaa kaasu. Sababiin isaas hedduma nama dhukkubu hooqqataa jedha. Mitiiree namni rakkoo keessa waan jirruuf garuu caffeemti kun gamtaamti caffee kun rakkoo kana furee waan biraayyuu itti darbuu danda'a amantii waan hin qabuuf isa sana ani kaasuun barbaadu amma inni suni miseensota as keessa jiran biraa in ka'a namoota anaan gaafatanis jiru garuu ka'umsi keenya kun rakkoo manaayyuu tun ta'in wantoota gurguddoo furuu danda'a amma liigiitti deemna liigiin kun immoo maal jechuudha eeguu teessee ilaaltu waan guddaadha waan ta'eef dinqisiifachuun ala waan hin godhuun qabu waaqayyo garuu humna isiniif haa ta'u kan jedhuun dabala kanaaf saksasii keessan maneej godhaa deemuu danda'uu qabdu. Inni kan biraan dhiyoo kana televezyiinii irratti hojiiwwan gamtaa kanaa fi odiitiin akkaataa itti odiitii ta'uu qaamni mootummaa akka inni qopheessaa jiru miidiyaarraa dhaga'een ture. Odiitii. Kanaaf silumayyuu uummanni keenya gaa wal hubannaan keenya baay'ee bareedaadha waan ta'eef isa kanas jabeessaa namoota dhimma kanarratti hojjechuu qabanii qacaramaniillee haa ta'u memberii keenya ta'anillee haa ta'u ekspertiin hojiin ekspertii hojjetamuu qaba. Maali hamma rakkoomti tokko argameera yoo jedhamee dhaabbata gurguddaa kamirratti rakkoon hin argama garuu beekumsi keenya gadi fagoo miti waan ta'eef quba walitti qabuu dandeenya. Wal jiiguuf ariifataa uummanni keenya waan ta'eef kewadiu stress gootanii utuu ilaalaa deemtanii kan jedhuuni yaada kaasuu barbaadetanii inni kan biraan dizaayiniin ikkoo riizoortii baay'ee bareedaa ta'ee fi nama gammachiisu ka'eera. Baay'ee galatooma. Galatoomaa jechaan gaaffiin baay'ee mana keessaa waan ka'eedhaaf baay'ee kaasuun barbaadu. Akka walii galaatti waldaan dargaggoota caffee erga hundaa'ee kaasee hojiin hojjete dhugaa dubbachuudhaaf jechaan karoora isaatii olitti hojjete jedheen fudhadhani maaliif naannoo sagalee moo dogoggoruu baadhee kana qabatee kan ka'e karoora isaa keessaa kan hanga ammaatti galman ga'in yoo xiqqaate mana jireenyaa innis immoo waan gaariirra jira waan jedhuun qaba. Kanaaf obbo Sanyiin mul'ata kana qabatanii yommuu kadhanii dargaggoota Oromoo iyyummaa keessa jiru iyyummaa keessaa bahanii magaalaa Finfinnee magaalaa guddittii Oromiyaa keessatti akka jiraataniif haa jennu mul'ata. Kana galmaan ga'uudhaaf waan isaan hojjechaa jiran waan baay'eedha jechuudha. Kan qabatanii ka'anii karoora qabatanii ka'anii alatti waan biraadha kan isaan hojjechaa jiran. Amma namoonni tokko tokko yeroo Facebook jalatti koomentiin kennamu Sanyiin mana jireenyaa irraanfatee waan biraa hojjechaa jira. Garuu maalidha mana jireenyaa sana qofa ta'anii eeguu osoo hin taane mana jireenyaa sana bira ga'uudhaaf ammasitti waan adda addaa hojjechuu seeruma mul'ataa ergamaa keessatti immoo ergamni babal'achaa deemaadha. Hin karoorfattaa waan karoorfatte sanarraa waan biraa immoo sitti mul'ate dabalteet hojjetta. Kanaaf hojiin hojjetamaa jiru dhugaa dubbachuudhaaf ani baay'ee natti tola baay'een gammadachuudha. Inni kan biraa hojiiwwan hojjetaman gabaasota dhiyaatan hamboo qarsaa maallimmaa fi hoolotarraa gabaasan dhiyaatan dhugaa dubbachuudhaaf akkaataa isaan itti dhiyeessan konfidensiin kan dhiyeessan kana jechuun immoo maal hojiin hojjetama qabatamaan jira jechuudha bira PowerPointiin dhiyeessuu isaa baatan malee akkaataa isaan dhiyeessan waan namatti toludha. Kanaafiyyuu caasaa birootiifis fakkeenya ta'u jedheen yaada. Naannoo hamboo wal qabatee manneen barumsaa keejii banuu wal qabatee barataan 350 achitti barachaa jiraachuun dhugaa dubbachuudha waan guddaadha.
Maaliif achi keessatti waan akka ergaatti waan dabarsuuf barbaadu qulqullina barnootaa wal qabatee achi keessatti daanikteerri mana barumsaa wal qabatee barsiisotaan wal qabatee daanikteera sana kan deeggaruu wal qabatee professional ta'uu qaba akkuma itti gaafatamaan achi kaase. Miseensa keessaa qacaramuu qofa osoo hin taane barsiisaa gahaa ta'e barsiisaa qulqullina barnootaa mirkaneessuu danda'u barattoota irra jijjiirama fiduu danda'u. Amma Oromiyaa keessa fudhanne amma Ingiliffaa fi Amaariif baratamaa hin jiru. Maaliif Ingiliffa Oromiffaan barsiisu? Inji barsiisota hin qabnu jechuudha. Kanaaf barsiisota filatanii gashuun sun waan gaarii natti fakkaata. Kanaaf bara qarshii 450 gadi bu'aadha. Maaliif bara dhufu qarshii dabaluudhaaf bara kana barattoota irratti hojjetame taanaan qarshiin yoo dabalame namni barataa isaa achii baasu hin jiru. Maaliif jijjiirama barataa isaa irraa ilaala waan ta'eedhaaf. Isa kana akkanatti otoo qabattanii gaarii natti fakkaata. Hojiin akka walii galaatti hojjetamu gaariidha. Akka burraayyuutti nama caasaa burraayyuu irraatti fedhiin nuti qabnu amma ijoolleen as jirru kun fedhii guddaa qabna. Yeroo adda addaa wal geenyeen mari'anna turre. Garuu haalli achi jiru sun baay'ee ulfaata. Obbo Sanyiinis hin beektu. Biiroo bananii immoo akkuma mana keessaa ka'e baasii bilaaf waldaa saaxiluun barbaachisaa natti hin fakkaatu. Isa kanaaf jedhameeti. Ani gama biraatiin dhimma mana jireenyaa hojiin hojjechaa jirtan baay'ee gaariidha. Isa kana tokkoree caasolee jiran hubachiisaa deemtanii rakkoo isin mudaterre maaliif namni nu gaafata nutis waan beeknu hin qabnu jennee nama dogoggorsuu irraa waan isin hojjechaa jirtan kana otoo isaanitti beeksisaa deemne miseensis akkatti hubachaa osoo deemee gaarii ta'a. Liqii wal qabatee kanaan dura karoora qabattanii turtanii bara darbe liqii bifattiin namni liqeeffate biizinasii keessa galuu danda'u. Waasiinis haa ta'u nam tokko 30 50 liqeeffate akkamitti ala kaffalaa liqeeffachuu danda'u waasiis haa ta'u isa kana osoo dargaggootaaf nu mijate namni liqeeffate biizinasii keessa bunas haa ta'u waan biraas haa ta'u jijjiirama fiduu danda'a jedhee yaadama. Nam tokko qacaramee biiroo keessa taa'aa oolurra birrii liqii argatee waan adda addaa yookaan namas qaxachiisee hojjechiisee jijjiirama waan akkasiitu haalli nu mijatee waan jedhu qaba. Kan biraa leenjii wal qabatee leenjii hubannoo dhuunfaa fakkeenyaaf dargaggoon keenya hojii malee olii gad deemaa oola. Isa kana namni addunyaan immoo kan jijjiiramaa jirtu kooperaatiivii gurmooftee hojjechuu yookaan Finfinnee keessa fudhachuu hin dandeenya. Amma warreen saamunaa fi sooftii baatanii deeman ji'a ja'a hojjetu yoo baate isaa booda isaan gara suuqiitti galu. Ilaalchi akkasii kun immoo nu keessa hin jiru. Yoo akkas taane malee immoo jijjiiramuu hin dandeenyu. Callisnee mateenya sanyii mana jireenya sanyii irraa mana eegna yoo ta'e rakkisaadha. Inni kunis osoo haala kanaatiin leenjiin hubannoo dhuumu akkamitti namni biizinasii keessa maaliif dhugaa dubbachuudhaaf guyyaa har'aa ogeessota nutti dabaltanii akkanatti leenjii nuu kennuudhaaf nu isin biratti argaman ani baay'een itti gammadee dhugaadha. Sanyiin qofaasaa as galee as iddoo hunda hojjechuu hin danda'u. Mul'ata sanyii sana namni jala jiru mul'ata isaa fudhatee galmaan ga'uudhaaf isa deeggaru jiraachuu danda'u qaba. Sanyiin kufee taanaan sanyii qofa irratti miti gorsaan sanyii eenyudha? Manaajimentii sana keessa kan jiru eenyudha? Kan jiru ilaalamuu danda'u qaba. Isa kana too akkanatti nu hubattaniin jedha ani naannoo masqal naannoo caffee baarraa reestooraantii wal qabatee akka ilaaleedhaan. Nana qanis na dhufaas maaliif qabeenya kooti as dhufee ilaalee buna dhugee yookaan shaayii dhugee kan ittiin gammada. Maal hojjetamaa jiru waan jiru. Garuu maalidha? Nam tokko amma achi naannoo sanaa kan qabu gammadaa olaanaa michuu kofii kan jedhu baneera guyyaa guyyaan poostii godha. Hanuma isaati garuu michuu kofii poostii godha. Namni hin beeku kan. Garuu namni guyyaa nam tokko kan beeksisaa jiru hin jiru kana. Caffee baarraa reestooraantii eessa akka jiru hin beeku. Kanaaf promooshinii irratti illee waan akkasii otoo hojjetame. Fakkeenyaaf asitti banamee jira beeksifamaa jiru. Achittis banamee jira beeksifamaa jiru. Kanaaf namni akka itti fayyadamuudhaaf namni biyya alaatii fuu danda'a. Yeroo fiigichaa namoonni baay'ee achi turaniiru garuu promooshinii irratti hin hojjetamne. Otoo promooshinii irratti hojjetame gaarii ta'a waan jedhu dabaluu barbaadeef ani waan carraa waan alattaniif galatooma. Duraan dursee carraa kan argachuu kootti guddaa galatoomaan jira. Jalqaba irratti pirezidaantii waldaa dargaggoo caffee obbo Sanyiin Dashuu baay'ee galateeffachuun barbaada. Hojii guddaatu hojjetameera. Hojii guddaa kana immoo namni liidii godhu namni hoogganu waan jiruuf hojiin guddaan hojjetama. Jalqaba waan kaasuu barbaadu
waan tokko asumarraanis akka baacotti waan itti gammaddan bineensotatu gaaf tokko fiigicha wal dorgomuu ba'an. Innaan itoo fiiganii warri kaan immoo mooraalii kennuuf itoo hin ta'in yogguu bineensonni sun fiigan kuftee dhuun isa booda injifataan ooluun tokko hin moo'e gaafa moo ogeessonni akkamiin mootee jedhanii riisarchii irratti gaggeessan. Gaafa riisarchii gaggeessanii bineensi sun gurri isaan dhaga'u duudaadha. Warri gurri isaanii dhaga'u hundi isaaniin kokkufanii mooraaliin jaraa kuftee waan ta'eef kufteeta bakka kuftee bayi kufteeta waan jedhaniif warri gurri isaa dhaga'u sun hin kukkufani. Kanaaf asumaan ergaan dabarsuu barbaadu mul'ata jalqaba qabattan sana akka Niksel Mandeellaan garaasaa keessatti mul'ata waan qabuuf bare uummanni gurraachi uummata adii wajjin mana shayiin taa'u wajjin barachuu hin danda'u wajjin dubbachuu hin danda'u harkaa wal cabbaxuu hin danda'u. Niksel Mandeellaan kana gubate garaasaatti waggaa 28 mana hidhaa keessa taa'ee isa booda successfully kan inni ta'e tola miti. Ani yeroo jalqabaa waldaa caffee kana yeroo kaarraa jirtan jalqaba dhufee isin haasofsiise waan tokko naan jedhan uummata Oromoo magaalaa Finfinnee keessa yoon bulchee du'e an gammachuun koo waan biraa miti naan jedhani. Kanumaan inni itti gammadeen. Pirezidaantii sanyiin Finfinneetti dhalatanii beektoota tan. Nama Finfinneetii ofii Finfinnee jiraatu. Kaan garuu uummata Oromoo magaalaa Finfinnee keessa dhufee daldalee galuu hin dandeenye keessan bulchaa jedhanii ejjennoo godhatanii kaan. Kun waan guddaadha. Karoorri isaa waan guddaadha. Kanatti dabalee asumarraan mana barumsaa burqaa waayyoo bakka bu'ee pirezidaantii waldaa caffee akkasumas miseensota keenya waldaa caffee galata guddaa isiniin galchuu barbaadaa galatoo. Namni hin beekne akka nuti diigamnuudhaaf wantoota baay'ee kaasu. Unkaan dhaabbata instituushinii kana miti mana barumsaa sana akka hin dhaabanne kan godhan ikkoo hedduu dabalu. Unkaan dargaggoota 15,000 qabaatee of jalaa maatii qabu miti. Macaafnis akkuma jedhu beektu baay'een keessan hoogganaa isaa warra kutte tiksoonni bittinnaa'uu sedhan barbaadu isaan. Maaliif pirezidaantii sanyii irratti xiyyeeffatu? Jabaa waan ta'eef yeroo hidhame sana yaadattu miti. Keessumaa warri baay'ee miseensa ta'anii si beekaa waliin hidhataniiru. Fudhatee birrii baduu barbaade. Maalii barbaade? Yoo hin jiran baay'ee jira. Kana dhaga'uun nurra hin jiraatu. Cichuu qabna. Hojii isin hojjettan hojii boonsaa. Safaramuu kan hin dandeenye. Dhugaan isinitti safaramuu kan hin dandeenye utuu kanaan hafeeyyuu ani itti quufeera bakka. Maan badiin mataadhaan. Uummanni Oromoo sabni keenya kaabaaf kibbaa eessa waa'ee eenyuuf du'aa ture uummanni Oromoo beektu? Magaalaa Finfinnee waa'ee magaalaa Finfinnee miilla isaan keessa dhaabatee kan hin beekne magaalaa Finfinneef kan du'e beektu miti ijoollee. Ijoollee kutaa 10 ijoollee kutaa 12 baratan. Hin beektu garuu magaalaa Finfinnee karra meeqa qabaa eessaan lixamaa taaskii yaabuun beekan dhufanii. Garuu waa'ee magaalaa Finfinneef lubbuun nama baay'ee darbeera. Kana keessatti akka Niksel Mandeellaatti hojii jabaadha kan jedhee kaasuuf kanaafidha. Hojii jabaadha, hojii guddaadha. Vaaluutti laachuu qabdu. Waan hojjetanitti boonuu qabdu. Dhugaan isinitti uummanni kun galata malee waan biraa isinirraan qabu wallaalaa irraan oolaa barannee yoo ta'e malee. Magaalaa Finfinnee keessatti har'a taaskii yaabbatan afaan Oromoo yaabbattu baay'ee. Meera qaamee piyaasaa raqaamee afaan Oromoo isinitti haasawamu. 4 kiiloo raqaamee afaan Oromoo isinitti haasawu bare.
biiroo dhaqabee afaan Oromoo isinitti haasa'u hospitaala adda addaa dhaqaa afaan Oromoo himachuu dandeessa dhukkuba kee. Dura garuu qoricha tokko pirestaamolii tokko afaan Oromoon bitachuu hin dandeenya? Hin dandeenya. Hojii guddaatu hojjetame jechuudha. Hojii isin hojjettan waan salphaa miti. Kanaaf uummanni Oromoo ammayyuu galata guddaa isinirraa qaba. Ani galata guddaa maqaa mana barumsaa keenyaaf maqaa uummata Oromoo mana barumsaa keenyatti barsiifatuun galanni keenya guddaadha isin jechuudha. Galatoomaa ulfaadhaa kabajamaa jechuu barbaada.